Galatoomii seenaa Congress women as jiru har'aa kaayyoon daawwanna isaanii maali? Kaayyoon wannan dhufanii fi jijjiirama guddaan biyya kana keessa jira. Akkuma beektu Congressiin kun dhimma Itoophiyaa irra dalagee jira. Jeetu dhufan resolution tokkotu dhufuuf deemaa jira. Kana dura ijaan laaluu barbaadan, mootummaa dubbisuu barbaadan, akkasumas immoo uummatas dubbisuu barbaadanii ilaalcha kan lamaan hin dhufani. Maal hubatan Itoophiyaa? Amma kan hubatanii walaaltee ganama akkuma jedhan mootummaa ofiitii wal arganii itti aananii ilaalcha irratti warra Prime Minister wal arganii achi warra Amaaraatiinis warra Keenyaan wal arganii jiran. Keenya keessatti walaaltee jettee miidhaa waggaa hedduutu jira. Miidhaa waggaa 9 dabreenii waggaa 27 qofa achi dura ka abbaa keenyaatu jira. Lukan Buriinsaa miidhaa dhiigni keenya lafa jigee waggaa 150 kana uummata irraa argahaniitiin amma maal isin qarqaara mootummaa kana akkamitti qarqaara mootummaa kana akkamitti gara dimokiraasii transfer goona akkasumas immoo miidhaa uummata Oromoo jiru tan warroota nama kana miidhee jedhu akkamitti seeraaf dhiyeessina kan jedhu irratti waliin haa dalagnuu jedhanii akkasumas gargar baanii jenne. Oromoota keessaa akka warri dubbatee jedhe Kaffaaloo amma walaaltee warra hidhamtoota keessaa dubbatee jira akkasumas immoo Dr. Obbo Baqqalaa Garbaan jiru abbaa gadaa akka tasaayyaa wayaallee uffisanii jiru warri qopheessine qophii kana finna akkuma dura siin jedhee kohardii fi waliin finnee jennee soo warroonni kuban warroonni gaaffii gaafatanii jiru dargaggoonni sakkan shamarran gaafatanii jiruni I think walumaa galan ilaalcha uummata Oromoo guddaa fi xiqqaarraallee waan argan fakkaata gubannaa uummata Oromoo galeefii jira. Baay'ee jaalatanii amma Prime Minister wal arganii turanii achi durallee biyyattillee yeroonni Ameerikaa dhufallee wal arganii jiranii baay'ee gammadanii irraa jiru. Haa ta'u malee akkuma jirtu rakkoo xiqqoo as keessa jiru sodaatiin ilaaluu jiranii nageenyi hin jiru akkuma beektu kun garamitti transform ta'a. Yes namichi kun jaalatamaadha garuu hoo biyya bulchuu danda'a kan jedhu sodaa guddaa keessa jiru garuu baay'ee pozitiivii qarqaaruu barbaadu.